akkuma hawaasa sanarraa ollaa keetirraa maatii keetirraa waa eegduu atis akkasumas goote argamuu danda'u qabda jechuudha. Namni yoomiyyuu taanan ofii isaatiif waan gaarii hawwa. Haama ilaala macaafa qulqulluu keessatti haamani namni mootiin jaalatuuf maaltu godhamaafi jennaani mooticha jechuudha. Haaman ofii isaatiif jedhee ana kananarra mootitti aanu hin jiru, kananarra mootitti dhiyaatu hin jiru. Tolee kabajamoo fi jaallatamoo obboloota koo nagaan faraarri waaqayyoo tokkummaan hafuura qulqulluu isiniif haa baay'atu. Baga guyyaa irraa kana geessa isiniin jechuun jaaladha. Obboloonni subscribe, share, comment, like gochaa jirta. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu, eebbifama isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboloota koo nuti walii keenyaaf qabeenyadha, nuti walii keenyaaf eebbadha. Waaqayyo horii baay'ee sitti kenne otoo nama si dhowwate jireenyi kee onaata, jireenyi kee duwwaata. Namni kan bareedu nama wajjiniin jechuudha. Horii danuu qabaanne, qabeenya baay'ee qabaanne yoo nama hin qabaatin nama horiidhaan bituu hin dandeenyu. Namaan garuu horii argachuu dandeenya. Horiidhaan immoo nama argachuun gonkumaayyuu hin danda'amu. Nama horiidhaan nama nan hojjechiifadha, horiidhaan kana nan godhadha jechuu dandeenya. Garuu kun of goyyoomsu ta'a jechuudha. Namni tokko kasee wajjin jiraachuu danda'u horii keetiin osoo hin taane namummaa keetiin jechuudha. Nama tuffannee, nama dhiifnee ofii keenya beekumsa keenya qofaan, ogummaa keenya qofaan, qabeenya keenya qofaan hin jiraannu otoo jennee jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafi egaa warri kana kunsinii galee sheerii subscribe gochaa jirtanii waaqayyo isin haa eebbisu. Ammas sheerii subscribe gochuun dhiisina, komentii yaada keessanii nu jajjabeessuu dhiisina. Gooftaan isin haa eebbisu, eebbifamaa isin jechuun jaaladha. Yeroo ammaa kanatti ergaa gabaabasaa qabadheen isinii dhufe hundumti keenya garuu kan beekuu qabnudha. Sagalee waaqayyoo keessatti akkuma namni akkasii godhu barbaadu akkasumaatti namaaf godhi kan jedhu jira. Sagalee kanarra dhaabadhee waan tokko dubbachuu barbaada. Hundumti keenya ilaaluu kan qabnu, beekus kan qabnu, itti yaadus kan qabnu, raawwachuus kan qabnudha jechuudha. Dubbiin kun dubbii guddaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka lallabaatti otoo hin taane akkasumatti akka gorsaattis akka haasaattis isinitti fudhachuu dandeessu. Wanti nan irratti dubbachuu barbaade har'a fakkeenyaaf namni nuti ofii keenya jechuudha. Namni akka nu baatu, namni akka nu danda'u, iccitii keenya namni akka nu dhoksu, dadhabbii keenyatti namni akka nu gargaaru, muuda keenya namni akka nuuf dhoksu, iddoo qaawwa keenya namni akka nuuf dhaabatu, lafa dadhabnetti akka nu gargaaru, iddoo wallaalletti akka nu barsiisu, bakka amala keenya akka inni danda'u, akka inni nuuf obsu, akka bakka nu gargaaru, akka nu wajjiniin ta'u hin barbaanne dadhabbii keenya wajjiniin jechuudha. Namni tokko yoo gaafa hiriyaa tokko filannu, amma fakkeenyaaf hiriyaa wajjin jiraannus ta'e, hiriyaa gaa'ilaas ta'e, ollaa tokkos ta'e kan itti dhiyaachuu barbaannu, kan ofitti dhiyeessuu barbaannu nama kana nu godheedha jechuudha. Nama akkanaata. Amma fakkeenyaaf hiriyaa dubartii tokko yoo filannu yookaan yeroo dheeraa wajjin jiraachuu kan dandeenyu hiriyaan keenya suni amala keenya hin dandeechi yoo ta'e, iccitii keenya hin dhoksiti yoo ta'e, dadhabbii keenyatti nu gargaarti yoo ta'e, dhaba keenya irratti nu gargaarti yoo ta'e, yeroo rakkinaatti nu bira dhaabbatti yoo ta'e, nama kana hin filanna, hin jaallanna, itti hiqna jechuudha. Akkasuma hiriyaa gaa'ilaas yeroo filannu immoo abbooru abbaa manaa keenya nuuf ta'a jennee yoo filannu yookaan haadha manaa keenya nuuf taati jennee yoo filannu kan wallaalummaa keenyatti nu dandeessu, kan amala keenya akka amala keenyatti nu wajjin jiraattu, kan nu wajjin jiraatu, kan nu gargaaruu danda'u, kan baqa achi nu buutuu, achi nu tarkaanfachiisuu danda'u tokko filanna jechuudha. Kanatti hin hiqna, kanatti hin firoomna jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kun waan gadheedha jechuu miti. Haa ta'uyyuu malee yeroo baay'ee wanti nuti itti yaaduu qabnu, wanti nuti itti of qopheessuu qabnu garuu immoo kan irraanfanne, garuu immoo kan daganne tokko jira. Innis maalidha? Ofii keenya dadhabbii nama sanaa baachuu dandeenya. Amala nama sanaa gateetti ittiin baannu qabna. Nama sanaaf kan ittiin obsinu obsa qabna. Wallaalummaa nama sanaa dandeenye, amala isaa dandeenye isa gargaaruudhaaf, fuula duratti isa tarkaanfachiisuudhaaf kaka'umsa kana keessa keenya jira kan jedhu mee ofii keenya in ilaalla.
ofii keenya otoo of hin ijaarini namni tokko nu haa ijaaru yoo jenne hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu. Sababbiin isaa namni suni dadhabaa akka keenyaati waan ta'eef dadhabbii tokko qaba muudaa tokko qaba waan ta'eef namni guutuun hin jiru. Guutuun Kiristoos qofa. Guutuun Waaqayyo qofaadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee of ilaala jireenya keenya keessatti of haa ilaallu mee. Nama akkamii filanna? Hiriyaa akkamii filanna? Eenyu nama akkamii wajjin jiraachuu barbaanna? Nama akkamii wajjin immoo itti fufna? Obboloonni yeroo baay'ee hiriyaa dhiiraas haa ta'u hiriyaa dubartii jijjiirtanii namatti namuma kan jettan namuma kan jettanii nama jibbitan bakka kophaa jiraachuu kan filattan rakkinni keessan maalidha? Maalirraan kan kee akkas jechuu dandeessan? Maalirraan kan kee egaa baluutiyyuu egaa isheetiyyuu egaa isaatiyyuu namatti hin madaqu nama wajjin hin jiraadhu jechuu kan dandeessan sababni isaa maalidha? Sababni isaa maalidha? Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababa waan sanii beekuu qabna. Akkuma namni sun dadhabbii keenya danda'u, akkuma wallaalummaa keenyatti nu gargaaru, akkuma rakkina keenyatti nu bira akka dhaabatu barbaannu, akkuma amala keenya akka nu baatu barbaannu, nuti yoo amala nama sanaa baachaa jirra. Dadhabbii nama sanaa gargaaraa jirra. Iccitii nama sanaa dhoksaa jirra. Muudaa nama sanaa dhoksaafii jirra. Dhugaadhuma. Kafana wayyaa taaniif jirra. Uffata. Namni hiriyaa gaariin uffata obboloota akka uffataati jechuudha. Akka daawwitiiti jechuudha. Dhugaadhuma. Wanta akkasii ana keessa jira. Wanta akkasii si keessa jira. Hiriyaa ta'e sana maaliif itti adda baate? Waan isheen hamtuu taateef dhugaadhuma gaarummaa tokko qabdu. Hiriyaa keetitti maaf adda baate? Dhugaadhuma dubartiin suni haadha manaa sii ta'uudhaaf dhugaadhuma nama ga'aa miti. Innis abbaa manaa sii ta'uudhaaf dhugaadhuma namni sun nama ga'aa miti. Maalirraan kan kee itti adda baate? Mee of ilaala. Mee of ilaala obboloota koo. Yeroo baay'ee kan namaa malee kan ofii keenyaa dadhabbii keenya ilaaluu hin dandeenyu waan taaneef nuti ilmaan namaa jechuudha. Meeqa keenyatu kana hubate? Meeqa keenyatu kana beeka? Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee kanarratti ofaa ilaallu, ofaa madaallu. Keessa keenya ofaa ijaarru obboloota koo. Namni otoo of hin ijaarin namni akkana ijaaru. Namni otoo ani nama hin danda'e namni akkana danda'u. Otoo ani namaan obsin namni akkanaa obsu. Otoo ani namaan dhoksin namni akkanaa dhoksu. Yoo naan barbaade kuni matumaa ta'uu hin danda'u. Kuni matumaa ta'uu hin danda'u. Obboloonni kana gochaa jiru yoo jiraanne raawwatee wanti kun nu ceesisuu hin danda'u. Wanti kun nu tarkaanfachiisuu hin danda'u. Sababbiin isaa akkuma nani dadhabbii qabu namni sunis dadhabbii qaba. Dadhabbii nama sanaa anu fi kiyyaa baadhee namni sun dadhabbii koo baatee. Akkuma namni sun iccitii koo naa dhoksu anis iccitii nama sanaa dhoksee. Akkuma namni suni hillina koo naa eegu, sammuu koo naa eegu, yaada koo naa eegu anis yaada nama sanaa eegee. Akkuma inni naa obsu anis obseefi. Akkuma inni na danda'u anis danda'eefi. Yoo wajjin jiraanne malee innumti naa danda'u, innumti naa baatu, innumti naaf haa obsu. Bakka akkas yoo hin jenna yoo ta'e eenyu wajjinu walitti dhufeenya hawaasummaas ta'e, hiriyyummaas ta'e, gaa'ilas ta'e jiraachuun hin danda'amu. Haati ofiitiyyuu, abbaan ofiitiyyuu, obbolaan ofiitiyyuu nama nuffuu danda'u. Obboloota gargar caban arginee beekna jechuudha. Obboloota walitti baqa, obbolaa ta'anii garaa tokko keessaa ba'anii kan gargar jiraatan baay'ee isaaniitu jira. Kan nagaa waliin gaafan akka diinummaatti kan wal ilaalan. Sababbiin isaa waliif obsuun, wal danda'uun isaan gidduu waan hin jiraanneef. Namni walitti bu'uun jira obboloota koo. Otuma deemnu miilliif miilli keenyayyuu walitti bu'uu danda'a. Wal gufachiisuu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee yeroo miilli keenya miila keenya tokko rukutu ati kana booda naan barbaachiftu jenne ofirraa hin kunnu. Ofirraa hin kunnu jechuudha. Yookaan miila kana qabnee reemnu. Yookaan qixaatii tokko adabbii tokko isaaf hin kenninu. Sababbiin isaa miila keenya waan ta'eef. Kanaaf obboleessa wajjin jiraan, obboleettii wajjin jiraan, ollaa wajjin jiraan, maatii wajjin jiraan. Walitti dhufeenya namoota gidduu keessatti waliif obsuun, wal danda'uun, akkuma inni akkanaaf obsu, akkuma isheen yookaan namoonni nuti walitti qabamne wajjin jiraannu, wajjin hojjennu suni akkuma dadhabbii kiyya baatan anis dadhabbii isaanii baachuu fi isaaniif obsu, isaan danda'uun qaba jechuudha. Akkas yoo ta'e tokkummaan nama gidduu jiru, jaalalli nama gidduu jiru, nagaan nama gidduu jiru itti caalaa lafa qabachaa ija naqachaa sin adeema. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Otoo ani nama sanan baatiin na baadhuu atumti qofti na baadhuun jedhe hin danda'u jechuudha. Hin danda'u. Harreen iyyuu yoo fe'iisa harree miti geejjibni kamiyyuu
amma humna isaati oli gaafa irra godhamu yookaan gaafa itti fe'amu yookaan hin cabaa yookaan adeemuu hin danda'u gara fuula duratti takkaafachuu hin danda'u deemsa isaa achumatti dhaabuu danda'a jechuudha. Namni tokko walitti dhufeenya nuti nama sanaan qabnu amalli keenya nama sanaa ol yoo ta'e bakka obsa nama sanaati ol gateetti nama sanaati ol beekumsa nama sanaati ol yoo ta'e namni sun nu dhiisa deemuu danda'a. Yoo nuti nama sanaaf hin dandeenye jechuudha. Akkuma inni nu baatu yoo nuti hin baanne akkuma namni sun nuuf obsu yoo nuti hin obsine. Obboloonni baay'een walitti dhufeenya baay'ee kan addaan kuttan maaliidhaaf? Walitti dhufeenyi karaa gaa'ilaa qofa miti. Karaa hiriyaa gaa'ilaa qofa miti. Karaa maatii keenya, karaa hawaasummaa, karaa ollaa, karaa lafa itti obboloota wajjiniin hojjennu maaliidhaaf wal fincilla? Maaliidhaaf wal dhiibna? Maaliidhaaf walitti kaana? Maaliidhaaf walirratti kaa'aa jirra isinitti fakkaata? Akkuma namni sun nuuf obsuu danda'uu qabna waan ta'eef wal baachuu waan danda'uu qabnuuf jechuudha. Yeroo hundumaa immoo kanaaf of qopheessuu. Namni sun amala akkamiyyuu haa qabaatu. Namni bineensa wajjin hin jiraatu obboloota koo. Bara kana garuu bineensa wajjin jiraachuutu salphata jedhamee oduun akkasiin odeeffama. Garuu miti obboloota koo. Waaqayyo namni wajjin akka jiraatu jalqabuma namni bineensa wajjin jiraachuu caalaa namni nama wajjin akka jiraatu namni kophaa ta'uun gaarii miti kan jedhe dhirsaaf niitii ta'uu qofaaf miti. Namni kophaa ta'uun gaarii miti waan ta'eef nama akkasaa isa barbaachisedhe kan kenneefi yeroo baay'ee luqqisiin kun dhirsaa fi niitii qofaaf heeruu yookaan wal fuudhuu qofaaf miti jechuudha. Namni kamiyyuu nama wajjin jiraachuu akka qabu namni waliin jiraachuu akka qabu waaqayyo jalqabuma isa kana yaadee karoorse. Kanaaf walii wajjin jiraachuuf immoo wal danda'uun waliif obsuun akkuma anaaf ta'u akkuma barbaadu san akkasuma namaa gochuun anarraa eegama. Kanarraa kanaaf ofittoo yoo taane eenyu wajjin jiraachuu hin dandeenye. Haati manaa ofittoon abbaa manaa ishee wajjin akkamitti jiraatti? Haati manaa ofittoon ollaa ishee wajjin akkamitti jiraatti? Abbaan manaa ofittoon haadha manaa isaa wajjin akkamitti jiraatti? Abbaan manaa tokko ofittoodha taanaan isumaaf akka ta'u yaadni isaa qofti akka eegamu inni kan jedhe qofti akka ta'u in barbaada taanaan haati manaa isaa sun akkamitti isa wajjin jiraachuu dandeessi? Akkasuma haati manaan ani kan jedhe qofti haa ta'u kan jettu yoo ta'e anumaaf haa ta'u kan anumti jedhe haa ta'u mana keessatti yoo jette akkamitti abbaa manaa ishee wajjin jiraatti? Akkamitti ijoollee ishee wajjin jiraatti? Yaada dhala ofiitu eeguun akkoo dirqamadha obboloota koo. Akkasuma ollaa wajjin jireenya hawaasummaa jiraachuu fi akkuma namni sun akkuma hawaasni sun akkasii godhu barbaaddu akkuma hawaasa sanarraa ollaa keetirraa maatii keetirraa waa eegdu atis akkasumas goote argamuu danda'uu qabda jechuudha. Namni yoomiyyuu taanan ofii isaatiif waan gaarii hawwa. Haama ilaala macaafa qulqulluu keessatti haamaani namni mootiin jaalatuuf maaltu godhamaafi jennaani mooticha jechuudha. Haamaan ofii isaatiif jedhee ana kananarra mootitti aanu hin jiru kananarra mootitti dhiyaatu hin jiru waan ta'eef jedheetu maal godhe tokko waan gaggaarii waan bareeda waan isa boqachiisuu danda'u waan isa gammachiisuu danda'u in tarreesse galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf otuu Mardokiyoodhaaf jedhee Mardokiyoos koo du'ana oolchee ture garuu isaaf wanti godhame hin jiru. Kanaafiyyuu mee maalan isaaf godhaa isaaf maaltu ta'a kan jedhu otuu haama gaafate waan gaarii waan yaadu isinitti fakkaata? Jalqabumaa fannisuudhaaf fannoo isaa qopheessa ture waan ta'eef jalqabumaa haama fannisuu fi yaada kana mootitti himuudhaaf dhufe waan ta'eef yaa nama sijjeessuudhaaf jedhu tokko otuu mee faanuudhaaf kana gochuufan jedha jedhee nama sana gaafate namni suni maal dubbate isinitti fakkaata? Dhugaadhuma waan haaman hamma tarreesse kana Mardokiyoos waan tarreessu isinitti fakkaata? Isinitti hin fakkaatu. In ta'uus hin danda'u. Garuuyyuu Yesus jiraatadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Yesus gooftaadha. Baay'ee sagalee baay'ee namatti toludha. Kanaaf mootichi maal namni mootiin jaallatuuf fi maaltu ta'aaf jedhee kan gaafate. Haamaanis immoo otuu of hin qabiin kan akkasitti waan babbareeda kana fardi mootii haa fe'amu uffanni mootichaa isatti haa uffamu gonfoon mootichaa isatti haa kaa'amu
karaa bal'aa karaa gurguddaa irratti oofamee namni mootiin jaallatuuf kanatu ta'a jedhame haala ibsamu jedhe kan tarreesse maaliidhaaf ofii kiyyaa fedhee waan yaadeef galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Kanaaf akkasitti kan tarreesse maaliidhaaf anaaf jedheeti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nuti jireenya keenya keessatti akka nuuf ta'u kan barbaannu akkasuma namootaaf akka ta'u barbaaduu qabna. Akkasuma namootaaf akka ta'u yaaduu qabna. Gochuus immoo hin qabna. Karaa keenya godhama yoo ta'e waan karaa keenya godhamu karaa keenya gochuu. Waan immoo nama qaama kan biraatu godhaafoo ta'e immoo akkuma ofii keenya akka nu ta'u barbaannu akkasuma yoo goone hoo. Yesuus jiraata. Galanni waaqayyo hafuura kennu keessatti haa dhangalaasu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Gooftaan isin haa eebbisu. Kanaaf obboloonni walitti dhufeenya ollaa hawaasaa maatii gidduu jiru, hiriyyummaa gidduu jiru, abbaa manaaf haadha manaa akkasuma hiriyyaa gaa'ilaa walitti dhufeenya keessan kan cite, diinummaan gidduu keessan kan kaa'ame maalidhaaf? Keenya diinummaa sana akka digdan jaalalaa sinan gaafadha. Keenya diinummaa namaaf nama gidduutti gaarii miti. Waaqayyoon gaddisiisa malee waaqayyoon hin gammachiisu jechuudha. Kanaaf akka ofii keenyatti yaadne keellaa diinummaaf ijaarame sana diiguu, girgiddaa sana diiguu akka qabdan jaalalaan isinan gaafadha. Gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Wanti konkolaataan an qabaadhe immoo dhiifama naa godhaa. Yaadni kun yaada nu ijaaru jedhee yaada. Shaayirii sabiskiraabii gochuu hin dagatina. Gooftaan isin haa eebbisu. Amma dhumaatitti isin haa dhaabu. Isiniin jechuun jaaladha obboloota koo. Egaa sagantaa kana warri namoonni baay'een hordofuu dandeessu. Hunduma keenya iyyuu waan fayyaduudha. Wanta afaaniin yookaan immoo amantiidhaan wal qooduu miti jechuudha. Dubbiin kun dubbii hunduma keenya ijaaruudha waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan isin haa eebbisu. Warri waldoota walitti araaramaa dhiifama wal gaafadhaa. Obboleessa keessan, obboleettii keessan, maatii keessan akkasuma hiriyaa keessan, abbaa manaa keessan, ijoollee keessan dhiifama gaafadhaa. Walii wajjin jiraachuudhaaf haala mijeessaa malee gargar bahuudhaaf haala mijeessina. Akkuma gargar cabuudhaaf sababoonni baay'een jiran sana wajjin jiraachuuf sababoonni baay'een jiru. Kan caalu jechuudha. Gargar bahuudhaaf kan caalu caalaa walitti hidhachuudhaaf wajjin jiraachuudhaaf sababoota danuutu jira. Kanaaf gooftaan isin haa eebbisu isiniin jechuun jaaladha. Eebbifamaa isinin jaaladha. Shaaloo.